الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله إجا وبركاته. ويارا كان رقمنا قدني إلو أبابور مقالة متوكي ستي ولما وان كينيا وجن شيكولي كينيا علمي برسيسن أكسما سمو هوغن سرجران يرو كانت بيا كان نفتجاجل جرون وجن رقمنا بكي كنت كان رقمن شيخ طاهر كليل هوغنا من مري إموت إسلامما مقالة متو أكسما سمو يرو كانت مقالة متو كيستي علمي حلقة قدا كان برسيسا جرانو لا akkasumas magaalaa kana keessatti immoo imaama masjiida guddaa magaalaa mattuu imaama masjiida Najjaashi ta'uudhaan hawaasa kan tajaajilaa jiranudha. Isaanii wajjin turtii bal'aa kan goonu ta'a. Akkasumas immoo gara bitaa kootti kanatti kan argaman Sheekh Abdallaa Jamaal hoogganaa mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Iluu Abbaaboor akkasuma hoogganaa ulamaa godina Iluu Abbaaboor yeroo kanatti uummata godina Iluu Abbaaboor kan tajaajilaa jiranudha jechuudha. Kanaan duras kan tajaajilaa turanidha. Egaa sheekoleen keenya kun bakka kanatti argaman sheekoleewwan kan keenya alhamdulillahi rabbil alamin godinni keenya qaqqaalii qabdudha. Sheekh Abdallaan hoogganaa walitti qaba ulamaa godina keenyaati. Sheekh Taahir ittaanaa hoogganaa ulamaa godina keenyaati jechuudha. Jara kanarraa mee maal baranna ji'a kana keessa ji'a Ramadaanaa, ji'a kabajamaa, ji'a Qur'aanaa, ji'a zikrii, ji'a sadaqaa kana keessa ummanni Islaamaa ji'a kana keessa maal fayyadamuu qaba? Jiini Ramadaanaa kun maal fakkaata? Ji'a Ramadaanaa kana keessa maal hojjechuutu namarraa eegama? Ibaadawwan ji'a Ramadaanaa kana keessa hojjetaman ummanni Muslimaa maal irratti xiyyeeffachuu qaba ji'a kana keessa kan jedhu ulamoota keenyaa kana wajjin inshaallahu ta'ala turtii bareedaaf nama hawwatu gorsa bareedaa kan irraa argattanu ta'a. Kanaaf inshaallah ji'a kana warratti milkaa'u Rabbina haa taasisu. Warra ji'a Ramadaanaa kana keessa milkii guddaa argatu Rabbina haa taasisu. Mee amma kallattiidhaan kan isin dabarsu gara sheeka keenya Sheekh Taahir Kaliil gara isaaniitti isin dabarsine mee jiini Ramadaanaa kun ummanni Muslimaa akka waliigalaatti maal fakkaata jiini Ramadaanaa? Ji'a Ramadaanaa kana keessatti immoo ibaadawwan namni irra baay'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam keessatti xiyyeeffatan akkasumas immoo hayaanni Nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam maal fakkaata? Hayaatni salafootaa maal fakkaata kan jedhu immoo mee turtii sheeka keenya Sheekh Taahir waliin taasisna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبليين كينيا إلى في جنوتان عالم الدنيا التي أرقمتن أردفتوني أمنتا إسلامهم دينو بقربين باتي كبجاتين باتي ألفناتين إسنجه ولمانو بقربين التين نجه جتشا كما بيكمو رمضاني أركان إسلام ما كيسا إسا أرففاتي صدرك أرففارتي كأرقمودا جي أقودا نمني هويد أن إيقاتودا رمضان نكوني جي ربيني وانا أداتين إسا أدقود إيدا جي أبير الرأيتشودا صدرك إسا اللي يوني لكوف نجن صدركان سا كان نتهدماتو كان نتبايتو jechuudha. Wanni tokko immoo sadarkaa isaa hubachuunis baruunis akka namni itti jajjabaatee irraa fayyadamu nama taasisa waan ta'eef asumaanuu jiini Ramadaanaa ji'a caalaa irraa ta'uusaa haa hubannu jechuun barbaada. Ji'a caalaa filatamaa ta'uu isaarraa ji'a Rabbiin keessatti Qur'aana isaa Nabiyyi isaa irratti alayhi salaatu wassalaam gadi nuu buuse jechuudha. Qur'aana qofa osoo hin taane ji'a isa keessa kitaabawwan Rabbii hundinuu gadi buuteedha. Akkuma hadiisni kanaanuu Rasuula Rabbii irraa alayhi salaatu wassalaam sabatee jirutti ji'uma kitaabawwan keessa bu'eedha jechuudha baatii Ramadaanaa kana jechuuni.
Qur'aana jechuun immoo akkuma ganaarraa haasofnu gaa sadarkaan isaadhaa guddaadha. Kanaaf khasaa'isa addaa ji'a qabu ta'uu isaa hubachuun keenya barbaachisaadha. Ji'a kana ammas waan adda isa godhurraa ji'a keessa wanjalli namaa dhiifamu, hamtuun namaa keessa namaaf araaramu. Hojiin isa keessatti hojjetanu wanjalli namaa ittiin namarraa haqamuu, namarraa sattaramuu irratti kan fuulleffatu ta'a. Fakkeenyaaf akka rasuulli jedhan alayhi salaatu wassalaam namni ramadaana soomee rabbii isaatti dhugoomsaa haala ta'een qulqulleessee sawaaba saammoo rabbi irra barbaadaa haala ta'een maaltu godhama jedhan gufira lahu maa taqaddama min dhanbi wanjala isaarraa wanni dabre isaa dhiifama isaaf araaramamaa jedhan. وكذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نمني الكر رمضاناس دابت تراويح صلاتس وانجل سارة واني دبر إساف أرارمم إني دوغوم سيتم ربيتي قل ليسي ثواب سارب الر بربادي وجي ساتو الفناني كنانيس وانجل سارة واني دبر إساف دي فماني جدن. دي رمضان مكيس أمو من قام ليلة القدر خصائص سالال نمي الكنسة دركا قبدو درجا قبدو كيس دابت إسينس إيمانا واحتسابا كانتو لالمو قبا كانتو نما كيسة تجباتشو قبا إيمانا واحتسابا نكون ملكاو رافي اتفيدمو رافي يكون جرات سنانس مالتو تاجراني غفر له ما تقدم من ذنبه وانجل سارا ومدبرتو إسادي فمايدا كان كيسة تميها إلالو رمضان صومون قويا كان وانجلتو تنما ديفم الكن سادابتشو دانغوتو مالكر رمضانا كان يو جوما كان كيسة الكنما صدوما سايو كان دابتني يو وانجلتو نما ديفما يو كيس الكن ليلة القدرين سنمو دابيني سي أدتمس سيراني وانجلنا ما ديفما ونين نرتتي يفتجرو وانجل كان نمر راحقو وانجل كن أكهم تاتي أكبدو تاتي أكا ألفاتو تاتي أكا خسارا كيس نما بوفتو أجر سيسا يتشودا كن كنا في ربين جاء رمضانا كنا ونن خصصين الكنتي كنا اللي خصص يجري يتشود الكنتي كيسا إبادة والجنان إباداني سي كيسا وجتن لكيدا إبادة جياكم توكو وجتن يرنا ما تعالو صدركا كسي قبض كنا ونكاسو دندنيف كانت ديما جرو رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكملت صومني سلفوني صالحين كرا رسول ربي ديما عليه الصلاة والسلام أكملت قويا رمضان دبرسن أكملت الكن رمضان كان دبرسن جي رمضان كيس دوبا مالتي ياد أن مالتي تيفنو كنني جتشورا وان ديم نورا في كان كاسو دندين فهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وهتم به الصحابة والتابعون ومن بعدهم رحمهم الله تعالى نبيينس جي رمضان كان إدوتي كنت يادة وجتشا توري صحابونس إسانتي دتني إسان جل ديماني إدوتي كنني وجتا توران أردفتوني جراس إدوتي كنني نمني بودة جراتين كرا جرا ديموسي إدوتي كنتي يو جي رمضان كان كيستي إتي يادة توران أكمل مكامني جي إتشجي صدركاك أبوان النتهيف جتشا فعرفوا قدر هذا الموسم صدركا يرونكم أبوال كنسا قويانسا ساعتينسا دقيقانسا sadarkaan ni qabu beekani jechuudha. Kanaafuu jajjabaatanii marxifatanii hidhatanii itti ka'anii hojii hojjechaa turani jechuudha. Kan jarri ittiin dabarsan arfaasaa guddaadha jechuudha. Maaliif wanni kana gochaa turanii fi jaalala rabbii barbaaduudhaaf kana gochaa turan jechuudha. Kanaafi ramadaanni kun keessaa'u guyyoowwan saammaa guyyaa yaraadha. Ajiriin immoo nama isa keessatti hojjeteef immoo kennamu miindaa guddaadha. Haalaallu kana jechuudha. Miindaa guddaatu immoo isa keessatti namaa kennama jechuudha. Warra asiin dura dabran keessaa Mu'alla ibn al-Fadl wanni jedhaa ture kaanuu yad'uuna Allaha 6 ashhurin an yuballighahum Ramadaan. Inumaa dharraa qabanurraa, hawwii qabanurraa, fedhii qabanurraa xiyyeeffannootti kennanii waan eeggatanuu fi salafoonni saaliha ta'anii rabbii isaanii ji'a ja'a maal kadhatu yaa rabbi baatiidhuma Ramadaanaa kanaan nu gahi. Ji'uma kana yaa rabbi nu dhaqqabsiisi waan jedhamu kadhatu. hin soomu ji'a kana ga'anii jajjabaatanii hojjetatanii hin dabarsu summa yadcuunahu 6 ashhurin an yataqabbalahu minhum ji'a ja'a ammoo yaa rabbi nurraa taqabbalii jedhu ji'a ja'a ammoo yaa rabbi nurraa taqabbalii jedhu idan waggaan isaanii guutuun akka ramadaanaa ta'e jechuudha otuu ramadaanan irraanfatiin akkasitti dabarsanidha ji'a ja'attiin nu gahii kadhataa jiru waa'ee ramadaanaan daganneen irraanfanne
ji'a ja'a ammoo isa sooman nurraa taqabbali jechaa jiru. Yeroo isaanii hundayyuu ramadaana kana hin daganne waggaa isaanii hunda keessayyuu jechuu asirraa arganna jechuudha. Kanumaan wal qabsiisee hawwiidhuma jarri qabanurraa Yahyaa ibn Abi Kathiir yaa Rabbi gara ramadaanaatti nu kenni ramadaana gara keenyatti kenni keessa hojjetachuudhaaf wanni kana jedhanuuf keessa fayyadamuudhaaf wanni kana jedhanuuf bu'aa duniyaa fi aakhiraadhaa keessa argachuudhaaf kana godhaa turani jechuudha. Kanaaf ummanni keenya gaafa kan jara kanaa kaafnu iddoo kanaatti of haa laallu. Ji'a ja'a ramadaanni gaafa afu warra kadhataa jiruunu. Ji'a ja'a ammoo ramadaana warra baase warra kadhataa jiruunu. Karaa salafootaa kanatti xiyyeeffannoo akka jarri itti kennan warra itti kennaa jiruu laata. Maal fakkaanna jarri kana fakkaatu immoo maal fakkaanna waan jedhamu kana ilaaluun barbaachisaadha. Har'a garuu sagantaan keenya akkuma nuu kaafame haasawuudha hayaata rasuula rabbiitiif alayhi salaatu wassalaam salafoonni saaliha ta'ani mee ramadaana kana keessa akkamitti dabarsan guyyaa isaa halkansaa hojii akkamii hojjetanii dabarsanii jechuudha amma mata dureen keenya jechuudha. Haalawwan salafaa kana irratti haasofna amma hoo jenne haala salafaa irratti haasofna mirii laafaa miti jechuudha. Wanni beekuu qabnu waan laafaa miti. Maaliif salafoonni jedhan ibaadaan isaanii kan isaan dhossaatti hojjetantu iyyuu irra baay'ataadhaan kan isaan mul'isanii hojjetanurra. Dhossaatti kan jarri hojjetantu caala jechuudha. Namni tokko isaan irraa mana isaa keessatti kan Rabbiin gabbaru jira jedhan. Dhossee jechuudha mana isaa keessatti kan Rabbiin gabbaru. Waggaa dheeraadhaaf warri mana isaallee kasarraan beenne ibaadaa akkanaafaa qabu jedhan jarri duraanii. Kan warri mana jarri keessa jiraatanu isaan irraan beenne ibaadaa isaarraan beenne jechuudha. Ibaadaa gidduu isaaniitiif gidduu Rabbiitti ikhlaasa taatee qulqullooftee akkasitti dalagamtu qabu waan ta'eef waa'ee salafootaarraa kaafnee haasofna yoo jenne waa'ee salafootaarraa haasa'uun haalli isaa cimaadha jechuudha. Kanaaf namni gidduu isaatiif gidduu Rabbiitti illee hojii Rabbi malee namni biraa sarraan beenne qabaachuu qaba. Dhossee kan keessa waa hojjetachuu qaba. Guyyaa keessa waa hojjetachuu qaba jechuudha. Kanaaf waa'ee jaraarraa yoo haasofna jenne hundi haasa'uun hin danda'amu hundi hojii jaraas argamee dubbatamuudhaaf baay'ee waan nama rakkisudha jechuudha. Garuu haaliin ilmiidha. Nama fakkeenyaaf salafoonnis rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam keessa akkasii nama kaasaa jirtan kanatti ji'a keessa namni of shaagaluu qabudha jechuudha ibaadaadhaan. Mashaallah. Kanaaf wanti jararraa nu ga'ee garii jararraa waan nu odeeffame gariidhuma garii isaadhaa ibaadaa isaaniirraa maal hojjetaa turan ji'a ramadaanaa keessa jechuun wama haasaame waan dubbatamerraa kan waliin geenyu ta'a. Egaa ramadaana wal qabsiisee akkuma sheekni keenya Sheekh Xaahir hammanuuf kaasan ji'a ramadaanaa ji'a namni keessa of shaagalee sa'aatii isaa tu hin gubin ibaadaa irratti akka inni of shaagalee dabarsu rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam waan inni hojjetaa ture akkasumas salafootarraa ibaadawwan mul'ifannaadha haga mul'atee hojjetamurraa haga dhokfatanii hojjechuurra kaasanii bal'inaan nu ibsanii jiru. Mee amammoo taansuudhaan sheekni keenya Sheekh Abdallaa Jamaal mee ramadaanni kun ji'a quraanaati. Quraanaan wal qabatee rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasumas immoo salafoonni mee akkamii quraana ji'a sana keessa alaaqaa walitti dhufeenya jira quraanaa wajjin qabannu jira irratti mee sheekni keenya irraa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalqaba irratti Rabbii ji'a ramadaanaa kana warra barreen gaddaa wajjin soomni nama hedduutu qabrii dhaqe. Rabbiin nummoo tola isaarraa umurii keenya keessa egaa akka har'a geenyu nu taasise ramadaana kanatti qaqqabuu keenyaaf martii muslima addunyaarra jirru Rabbiin galatoonfachuu nu barbaachisa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillah. Maaliifi ramadaana jechuun akkuma beekamu ramadaana jechuun ji'a guddaadha, ji'a kabajamaadha. Ji'a Rabbiin waan baay'eedhaan sadarkaa isaa ol kaaseedha. Jiini kun ramadaanni gaafa karaa godhamu hijiraarraa waggaa lammaffaa irratti kan inni karaa godhame rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam waajibummaadhaan ramadaana kana kan isaanii soomaa turanii waggaa 9 bara 9 soomaniitu addunyaa kanarraa deemanii jechuudha. Wanni nuti irraa as irraa haasaa jirru kuni wanni nuti irraa haasaa jirruuf rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkamitti ramadaana dabarsanii hawaasni nabiyyi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam itti amanneerra jedhu isaan hordofna jedhu kun hojii isaanii baratee waan isaan hojjetaa turan san dhaga'ee itti hidhachuu akka inni qabaatu kanaaf irraa haasa'ama jechuudha. Kanaaf ramadaanni egaa jalqabuma irraa argii gaafa waajibummaadhaan karaa godhamee Islaamnaa keessatti karaa godhameeti
namni rabbitti amane hundi hawwii guddaadhaan kan inni ramadaana kana eeggatu. Akkuma sheekni jedhanii warri durii jiini isaanii hundinuyyuu waanuma ramadaanaati. Waan ramadaana tasuma hin irraanfatamu jara biratti. Atuma akka kana jedhanuu soomanii geggeessanii naannoo ammas itti dhufa. Kanaaf nutis har'a wanni nuti hayaata rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ramadaana keessatti mee akkamitti dabarsan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabonnis akkamitti dabarsan salaftoonni wanni jennuufi itti akka hidhannu malee akka inni haasa'ameetuma gurri namaatti mukuu ba'ee dabarsinuufi miti. Kanaafuu hawaasni keenya guutuun akkuma jaraa jalqaba ramadaanni kun ji'a kabajaa ta'uu, ji'a ulfaataa ta'uu, ji'a rabbiin quraanallee keessa buusuudhaan isa kabaje ta'uu, wanni quraanni isa keessa bu'eef sadarkaa isaa dabaluudhaaf sadarkaa ramadaana kanaa dabaluudha. Waan kana ta'eefi ramadaana kana keessatti akkamitti dabarsinu nutis waan jedhuudha. Kanaafuu jalqaba gaa ramadaanni fadaa'ila qabaa. Fadaa'ila sadarkaa isaa sadarkaa kophaatti qabaa. Akkuma kana fawaa'ida qabaa. Faayidaa maaliitu achi keessa jira? Bu'aa maalii qabaa? Khasaa'isa qabaa. Maali wanni adda isa godhu? Waan biraarraa wanni adda isa godhu? Maali wanni jedhamu? Waan baay'eedha kan ramadaanni qabu. Ulamaa'onni keenya kitaaba hedduu irratti barreessan. Kanaafuu hamma fadaa'ila isaa dubbannee achi keessatti waan hojjechuu qabnu. Kanaafuu hamma ramadaanni akkuma rabbiin jedhe wanni inni karaa godhameef silumaa'u yaa ayyuhal ladhiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alal ladhiina min qablikum la'allakum tattaquun. Wanni inni karaa godhamee jalqabumarraa akka ittiin sodaa rabbii mul'ifannuufi. Akka itti keessatti rabbii sirriitti gabbarree rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam sirriitti hordofnuufi. Kanaafuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo ramadaanni dhufu jalqaba nama gammachiisu. Ramadaanni dhufeera, jajjabaadhaa, qophaa'aa jedhanii dura bu'anii irratti illee nama kakaasu. Akka namni sirriitti bootaa guddaa ramadaana kanatti kennee akka namni eeggachuu qabu. Achirraa immoo ramadaanni yeroo dhufe hin barsiisullee ramadaana keessatti ahkaama maalii maal nama barbaachisaa, akkamitti faxaramuu qaba, akkamitti sahuriin nyaatamuu qaba, maaltu sooma namaa balleessaa waan jedhan irratti xiyyeeffatanii ergaas baay'ee dabarsuu, barmootas hin barsiisu, ofii isaaniitiifis immoo irratti hojjetu. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam isaan ji'uma hundayyuu baay'ee akka kan keenyaa miti gaa alaaqaan isaan rabbii isaaniitii waliin qaban, hariiroo isaan rabbii isaaniitii waliin qaban jabaadha. Keessattuu ramadaana kana keessa immoo hin dabala. Ibaadaadhuma akkas baay'isan yeroo hunda baay'isan sanarratti yeroo ramadaanni dhufe immoo bifa addaatiin itti dabalu jechuudha. Kanaafuu namni akka keenyaa kun immoo siluma baay'ee hariiroo nuti rabbii wajjin qabnu baay'ee laafaadha. Yeroo kan warra duraaniitii wal biratti ilaallu kan rasuula keenyatti yeroo wal biratti ilaallu sallallahu alaihi wasallam waan baay'eedhaan shaagalamni irraa fagaannee warri jirru kun immoo bareechinee nu barbaachisa yeroo ramadaanni dhufu sirriitti qophii bareedaadhaan itti seennee ergi jennee sooma kanarraa fayyadamuun. Kanaafuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam sooma in soomu yeroo sooma nu kana immoo keessallee akkanu amma gariin namaadha yeroo sooma soomu kana rafuufaa kana jaallata. Iraftii kanatu baay'isee jaallata. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam keessa hojii gurguddaa waan akka jihaadhaa fa'aa geggeessu. Soomni kuni ni ganamara suuriitti rafanii halkan ka'an sun faxiriitti ka'an suni inni sun hojii warra dadhabaa taatiyaa'aati jechuudha. Kanaafuu ramadaanni ji'a ibaadaati. Ji'a keessa guyyaan isaa soomaa yeroo dabarfamu keessatti immoo hojiin gurguddaan hojjetamee otuullee wanni lubbuu namarraa barbaadullee jiraate karaa dheeraallee wanni nama deemsisulleetu jiraate keessa soomaa waan sanallee hojjetamuudha waan ta'eedhaaf rasuulli keessa jihaadas godhaa turanii sallallahu alaihi wasallam khayrii gurguddaa keessa hojjetaa turanii wanni musliimoonni illee akkuma guutuu addunyaatti musliimni warri seenaa gurguddaa qabanu seenaa gurguddaadha kan ramadaana keessa hojjetame waan ta'eef musliimni amma jiru nyaataaf dhugaatii bichaadhaan ramadaana kana simachuun qabu. Garii yeroo ramadaanni dhufu akka waan ji'a nyaataaf of qopheessanuu ta'etti gosa anwaa'a nyaataa waan ta'e walitti qabateetuyyuu halkan nyaataa buluudha guyyaa rafuudha irra baay'een isaa inni kaan hojii biraa hojjechuudha. Kanaafuu akkuma rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam ramadaana kana ibaadaadhaan dabarsan halkan isaa layliidhaan dabarsanii guyyaa isaa sooma dhikrii quraanaan akkuma dabarsan sana nutis waan rasuulli rabbii hojjetaa ture sallallahu alaihi wasallam akka nama faxarsiisu
رسول ربي صلى الله عليه وسلم فطر صائما فله أجر الصائم أجر من أفطر أكما كان نبني صوم اللي نما صوم فطر سيس اللي ثوابا نمتج صوم سنة اللي ربي إساكن نوانجد أنيف نما فطر سيسو مسكين براد أبتشو أوفيساتي قرآن أوف كني ساتي ساكنا هند سيس بروغرامان كي وچوك أبا مسلمين أكبر رسول ربي صلى الله عليه وسلم بروغرامات تلفتني صحابوني سلفتوني بروغرامان ديما سنة ساتي كمين القرآن قرأ ساتي كمين ذكري قد دعائي قد ساتي كم ليلي كمين صلاة الكن كيس مالين قد أبويا كيس مالين قد وانجر هند سترتيب فتح كسبي سهلالاس أكيرو براتبا يتوري سلة الرباية إبادة كنا كني مالي رمضان نجي والسنة ماذا جاء توكتيدا وقا كيست جاء كودا توكو دير قبل كسادا كان على انجر قودا غدا رمضان كان غاون يسدفو غوانين بينه في جباتي بروغرام ساتول فتي قران ميك اختمون قبا وقا جاء كان كيسا اكو كان مو يا رب لافس في اللي عمره اللي بروغرامات قبته عمره رمضان كيسا اللي وار رمضان كان كيسا اجتمو هندتي قباء رسول ربي تلاتي صلى الله عليه وسلم فانا رسول ربي دوكا ديمي أكا رسول في أجتا ماتي سا أجتشيسا حواسا ساني اللي أجتشيسا سنتي وردوري تانوس وفي سجتا ماتي وفي أجتشيسا حواسا اللي أجتشيسا والججبي سادي مبرباتشيسا دا نعم ربي نتنوغا إسا رفو موغيني وانم بينيش إيقا هردفتو تكينيا أكما جعلما جيني رمضانا جيني كبجمان جيني قرآنا جيني صدقة جيني خيرين هندي كيسا بايفامي هجتمو guyaan kun immoo guyyaa gabaabaa ayyaama macduudaat guyyaa wallakka amtu akkuma rabbi jedhe nu dubbate guyyattii kana keessatti ummanni muslimaa haala kamiin dabarsuu qaba ramadaana kana keessa maal fayyadamuu qaba kan jedhu ulamaa'ota keenyaa wajjin siniif kaasaa jirra mee taansuudhaan immoo sheekni keenya sheekh Xaahir dabalataan ji'a ramadaanaatiin wal qabsiisanii qur'aanaan wal qabsiisanii akkamitti dabarsuu qabdu kan jedhu kan itti fufanu ta'a gara isaaniitti sin dabarsa. Egaa bileeyyan keenya kanarraa dubbataa jirru mata dureen keenya wamaa ramadaanaati hundi keenya iyyuu hin beektu hundi keessanuu kuma beektanii ahwaalu salafi fi ramadaan haalli salafoota ramadaana keessa maal fakkaataa jechuu kan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam maal fakkaata jechuu sheekh Abdallaanis nuu kaasanii jiranii amma isinis gurras nuu kennitanii qalbii keessanis nuu kennitanii haala salafaarraa ibaadaa keessatti waaxinnoo walii kakaafna jechuudha ammas daballee maaliif wanni kun kaafamuuf akka himmaan namaa yaanni namaa kun guddattuudhaaf jechuudha akka dhaqeef dalagaan namaa kun jabaatuudhaaf akka dalagaan namaa fooyya'uudhaaf warra kakkabajamoo babbareedaa qaqqaalii sanatti akka hidhannuudhaaf wanni kana mata dureen kun filatameef jechuudha tashabbahuu bilkiraami in lam takuunuu mithlahum inna tashabbuha bilkiraami falaaxuu akkuma shaa'ireen jedhe fakkaadhaa warra kakkabajamoo warra gurguddaa sanatti fakkaadhaa yoollee akka isaanii ta'uu baattanis jechuudha akka isaanii ta'uu masaafaan dheertuudha beektu miti isaanitti fakkaachuu maaliif jennaa warra kakkabajamaa gurguddaa ulfaataa babbareedaa kanatti fakkaachuu dhumti milkiidha jedhan milkiidha almar'u ma'a man ahabba yawma alqiyaama namni guyyaa boriillee nama jaallatu wajjiniini nama akkasii wajjiniin ta'a jechuudha kanaaf jara keenya duraan dabran sayyoo laalle jaarraa filamtuu fi caaltuu ummata filamoo fi caaloo ummata qaqqaalii nabiyyicha duuba caalaa ta'e filatamee kennameedha kanaaf khayruun naasi qarnii thumma alladhiina yaluunahum thumma alladhiina yaluunahum rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam caalaan namaa jedhan warra yeroo kan kootiitii jedhan sahaabota jechuudha caalaan namaa jara sana waan namni ittiin madaalamu waan namni ittiin nama ta'u waan namni ittiin nama caalu kan qabaate jara sana eeganaa jara jalattaan eeganaa jara isaanitti taanu atbaa taabi'ootaa jechuudha warra akkasii kanaadha jechuudha kan amma salafootaa jennee hadiyii jaraa karaa jaraadhaa irraa dubbanna jenna kanaafi jalqabaa haala isaaniirraa yookaan kaafnu ta'e akkuma ninaa kaasetti كيف حالهم مع القرآن الكريم حال جرى قرآن ربي وجنين مال فكاتا قرآن وجنين كم تجراتني أكما بيكتنو رمضان خصوصي ما إنك أبرا قرآن كيسبو فمودا جتشو ولي كابنتر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
rabbiin quraana isaatiin akkasitti dubbatee jira jechuudha. Kanaafi salafoonni rahimahumullahu ta'ala salafoonni saaliha ta'anii gaafa baranuu sadarkaa arjummaa rabbiin ji'a ramadaanaa nuu kennuudhaan nurratti arjoome kana sadarkaa quraana nuu kennuudhaan rabbiin nurratti arjoome kana gaafa baran maal godhanii i'tana'u bilqur'aani fi ramadaana cinaayatan khaassa ji'a ramadaanaa keessa qur'aanatti itti yaadda'uu addaatti yaadda'an jechuudha. Itti yaadda'uu addaatti yaadda'an xiyyeeffannoo addaa kennaniif qur'aanaaf jechuudha. Akkana jechuun immoo achiin dura qur'aana dhiisanii achiin dura qur'aana lafaan fuudhanii achiin dura qur'aanan qara'anii jechuudha miti. Xiyyeeffannoo addaa kennaniif qur'aana kanaaf waggaa isaanii dheeraa keessa otuma qur'aanaa wajjin jiraatan otuma qur'aana rabbii qara'an otuma qur'aana rabbii itti shaagalan garuu ramadaana keessa iddoon isaan jarri qur'aanaaf kennanu isa guddaa ta'e argama jechuudha. Maaliifi Faaximaan yeroo nu himtu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam maal isiitti hime Jibriil waggaa keessatti yeroo lama qur'aana narra fidaa. Bara du'a isaanii keessatti immoo taraa lama akka isaan irra fide jechuudha. Kun maal keessa kan inni argamuu danda'e baatii ramadaanaa keessa jechuudha. Ji'a ramadaanaa keessa iyyuu kun argamuu danda'e jechuudha. Hadiisa ibnu Abbaas odeessu keessatti radiyallahu anhu ardaa mudaarasaan gidduu rasuula rabbiitii fi gidduu Jibriilitti akkasiin argamte nuu kaase jechuudha. Akka gidduu isaaniitiif gidduu Jibriilitti argamte nuu kaase. Wanni sun immoo maal keessa halkan keessa jechuudha kan inni argamuu danda'e halkan keessa jechuudha. Kanaafuu caalaan khalqiidhaa jechuudha. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam caalaa malaa'ikaa wajjiniin maalitti shaagalaa turan maal hojjechaa turan halkan ramadaanaa maaliin dabarsaa turanii quraana qara'uudhaan dabarsaa turan jechuudha. Quraana qara'uu kanaatiyyuu halkan keessa shuguliin garagaraa jechuun wanni nama shaagalu namarraa cita namarraa dhaabbata qalbiin namaa duraan waan adda addaatiin heewwasamtee waswaafamtu namarraa dhaabbatteetiyyuu quraanuma qara'uu fi quraana kana gadi xiinxaluu gadi ilaaluu isa kana irratti deebi'a qalbiin namaa jechuudha. Kanaaf akkasitti filame jechuudha quraana kana qara'uuni. Kanaafi gariinii salafootaa gaa warra isiin dura dabranii dhaabbata laylii ramadaanaa kana keessatti halkan sadiitti warra quraana fixu jira jedhan. Halkan sadiitti warra quraana fixu laala. Halkan sadiitti quraana fixu jechuun kam juz'ii yaqra. Mee qaraa jechuudha. Kudhan qaraa jechuudha. Halkanitti juz'ii 10 qaraa jechuudha. Sulusa quraanaa qara'ee bulaa jechuudha. Gariin jaraa kan torbaanitti fixutu jira jechuudha. Gariin jaraa kan 10nitti fixu jira jechuudha. Quraana kana baatii ramadaanaa kana keessa salaata keessattis salaataan alattis iddootti kennanii kan jarri qara'anudha quraana kana jechuudha. Eenumaa salaata keessatti immoo gaafa qara'anu dheeressaniitiyyuu quraana kana salaata keessatti qara'anii ittiin salaatu jechuudha. Amma qiraatii maalissa amma qiraatii dhaabbii ramadaanaa keessaa kan yeroo biraarra dabalanii dheeressanii jechuudha. Duraan ittiin salaatan sanarraa ittiin salaatu jechuudha. Maa gaaf tokko Hudhayfata ibn al-Yamaan radiyallahu anhu halkan ramadaana keessa rasuula rabbiitii wajjiniin salaatee jedhan alayhi salaatu wassalaam. Isaan maal godhanii baqaraa kana jalqaban. Baqaraa jalqabanii suurata nisaa itti aansan. Achirraa aala cimraaniin itti aansan. Qiraatii Abdullah ibn Mas'uud irratti jedhamu miti tartiibni kun jechuudha. Yookaan immoo tartiibni dirqamayyuun ta'uu kan jedhan isinuma jiranii ulamaa'iin jechuudha. Kanaaf kana suuraa dheeraa kana rakaa tokko keessatti qara'anidha. Baqaraa aala cimraan nisaa'iin rakaa tokko keessatti inumaa wayii kana qofaare laa yamurru bi'aayatii takhwiifin illa ista'aadha. Tadabbura godhaa waan deemanuuf xiinxalaa waan deemanuuf gadi ilaalaa waan deemanuuf aayata adaabarraatti maganfachuun jiru itti gaafa dhufanii irraa maganfatanii bira darbuudhaan. Walaa yamurru bi'aayatiin fiihaa xalabun warajaa warahma illaa sa'ala. Aayanni immoo waa barbaaduun keessa jirtu waa kajeeluun keessa jirtu rahmanni keessa jirtu gaafa siirra dhufan immoo kadhatanii bira darbu. Faayina naan faayina naan nuyi fi jarri sun eessa jirra walirraame nuyi fi jarri sun walirraa eessa jirra jechuudha. Nuti akkanatti salaataa jirra inni maama ta'e akkanatti hin salaachisa inni maamumee ta'e akkanatti itti hidhatee duuba hin salaata gaafa inni rakaa lama salaatee ka'u jedhan jaa'ahu bilaalun fa'aadhanahu bisalaati salaati ilfajir. Bilaal itti dhufee adaanii salaata fajiriitiif isaan itti beeksiseedhan. Adaanii salaata subiitiif jechuudha. Halkan kana dheeraa kana yeroo garii akkanatti dheeressanii kan isaan dhaabbatantu jira jechuudha. Kana qofaa miti rasuula rabbii wajjin alayhi salaatu wassalaam soomnee turree jedha Abii Dharriin. Ramadaana keessa isaanii wajjin soomnee turree.
nuun hin salaanne salaata kana hanga dhaqee bultiin torba afutti jee ramadaanarra bultiin torba gaafa hafee ka'u jedhu isaaniin dhaabbate gaafa dhaabbatu hanga sulusni halkanii darbu jechuudha halkan kana bakka sadiitti yoo baafne bakka harka sadii keessaa harki tokko hanga darbu isaaniin dhaabbatee salaataa ture jechuudha ammoo itti dhiisee halkan isii ja'a kana isii shaneessitu keessa immoo halkan shaneessituu keessa immoo isaaniin salaate jechuudha gaafa isaaniin salaatu amma immoo walakkaan halkanii amma dhufee darbu tokko jechuudha gartokkeen halkanii amma darbu tokko isaaniin salaate jechuudha achirraa yaa rasuula rabbii jedhan alayhi salaatu wassalaam otuu haftuu halkanittii keenya kanatti nuu dabalte yoo maal ta'a jedhaniin halkanuma guutuu kana salaannee haafinnu otuu itti nuu dabalte yoo laala nuti irratti nutti dheerate otuu xindora kaa keessatti waatti daddabalame ayi sheekin inni kun hin ta'u sheeka biraa barbaaddan masjidni inni kun hin ta'u masjida biraa barbaaddan isa kanatu filatama jechuudha oo sheekii ta'ee sheekii isa ustaaza sakkanatti quraana oofuu kana taraa isaa gammadee ashaqee namni jedha jechuudha keenya immoo kun kan duraanii immoo haalli jiru kana fakkaata rasuulli immoo maal jedhaniin alayhi salaatu wassalaam yeroo dheeraas dhaabbanneerra namni imaamaa wajjiniin ofseessa baree amma imaamni salaata isaa fixeerraa bahutti salaate jedhan kataba Allahu lahu qiyaama layla akka nama halkan guutuu dhaabbateetti rabbiin sawaaba isaa barreessa sawaaba isaa kataba isin na wajjin jalqabdanii na wajjiniin asiin geessanii walakkaa halkanii sawaaba immoo kanuma halkan guutuu illee argattu akkana jedhaniin jechuudha soddomman sana namni salaate imaamaa wajjin fixa suni imaamaa wajjin amma imaamni gaafa taraawihaa jammaree salaatu amma imaamichi salaata taraawihaa halkan kanarraa fixutti namni isaa wajjiniin salaatee xumuratee fixee deeme akka nama halkan guutuu salaataa buleeti jechuudha achirraa dhiisanii maal godhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam ammas halkan sadii qoftee gaaftee ji'arraa ittiin salaatan ammas diinii ramadaanaa dhumuu ka'e halkan sadii gaafa hafu ittiin salaatan ammas halkan 27 keessa jechuudha 27 keessa ittiin salaatanii haalii isaanii gennoota isaanii walitti qabanii immoo salaachisan jedhan hattaa takhawwafnaa an yafuutana alfalaa amma sahuriin nu jalaa ba'a jechuu sodaannu tokko nutti dheedessan jedhan amma sahuriin nu jalaa ba'a jechuu sodaannu tokko jechuudha kanaafuu wanni jechuu qabnu obboleeyyanii wanni keenya wanni beektanu wanni jechuudha baane namni imaama isaa boodatti kan salaatu ta'e haa salaatu haa fixu niyyaa gaariidhaan tadabbura quraana rabbiitiin imaamni isa salaachisu ma'amuu wanni itti hidhatanus quraana rabbii hatiin xalanu taraawuma salaannee gadi finnaa ta'uu hin qabu kanaafi sadarkaa qiyaamni ramadaanaa qaburraayi inni kuni imaam Muhammad rahimahullah hadiisa kana qabatee imaamaa wajjiniin amma imaamni fixutti salaata jedhan amma imaamni salaata isaarraa bahutti inni sirraan bahu jechuudha kanaaf ummatoota keenya salafoonni keenya quraana qara'uurraa wanni baay'isaniif ji'a ramadaanaa keessaa wama duraanuu isaanirraa akkanatti argamee fi kanaaf akkana baay'isaa turan jechuudha nutis jajjabaannee isaan kanatti hidhannee halkan keenya quraanaan haa dabarsinu waan biraa irratti akka hin dabarsine haasawa biraa irratti akka hin dabarsine waan nun barbaachifne keessa duniyaadhaa fi akhiraa keenyaaf waan bu'aa hin qabne keessa akka hin sesseenne jechuudhaan barbaada. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان شهر القرآن فلنكثر القراءة من القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان شهر القرآن فلنكثر القراءة من القرآن السلام عليكم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان يا قرآن ورنو ሁላችንም ባለንበት ቁርአን አብዝተን ቀርተን በቁርአን የሚጠቀሙ ሰዎች አላህ ያርገን ቁርአን እናብዛላችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان باتي قرآناتي قرآن قرأوا هاي الدميس رمضان باتي قرآنات قرآن قرأوا هاي الدميس Egaa turtii keenya keessatti bakka kanatti jechuudha jiini ramadaanaa ji'a qura'aanaa ji'a qura'aanni rabbii keessa qara'amu nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam qura'aanaa wajjin akkam turan salafoonni akkamii kan jedhu irratti kan bal'inaan kaasnee dubbataa jirru mee itti dabaluudhaan sheekni keenya Sheekh Abdallaa Jamaal
mee jiini Ramadaanaaf Qur'aanni maalodha walitti dhufeenyi isaa kan jedhu irratti mee Qur'aana loo qabsiisanii akka nuuf kaasanu gara isaanii sin affeera. Waa'een Qur'aanaa silumaa gawaani achi keessatti waa'een Qur'aanaas waan dubbatamee dhumus miti waa'een akkaataa salaftoonni itti Qur'aanaa waliin dabarsan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam dabarsan su'aalaa saamee dhumuuti haa ta'u yeroo keenya kana keessatti wanti nuti jennu Qur'aanni jiini Ramadaanaa ji'a Qur'aanaati. Keessa bu'uudhaanis keessa kuma kana qara'amuudhaanis jiini Ramadaan kun ji'a Qur'aanaati. Kanaafuu jalqabarraa kaafamee namni Qur'aana kanatti bootaa guddaa kennee aqara'u jenna. Halkanis immoo imaama isaatti hidhatee hamma imaamni raawwatutti imaama wajjin jalqabee hamma imaamni fixutti waliinis asalaatu imaamni qara'u isa dhaggeeffatu ofiifis immoo booda sanaatii illee Qur'aana itti afuufu. Maaliif salaftoonni akkuma marraa tuqamaa ture yeroo tokko tokko maal jarri kun Qur'aanuma bicha qara'uudhaa rafiitiin hin nyaannis hin jiru ammas hin jettan tokkoyyii Qur'aana qara'u. Fakkeenyaaf Imaam Shaafi'ii irraa rahimahullah kan haasa'amutu jira. Ramadaana kana keessa gisee 60 Qur'aana buusuuf haadhamee irraa haasa'ama. Akka isaa namaa Guyyaatti yeroo lama jechuudha. guyyaatti gisee lama halkan akka waan halkanis tokko buusanii guyyaas tokko buusan jechuudha. Akkatti qara'aanu namaan galu seenaa ajaa'ibaa seenaa maal kun dhugaadhaa kun mu'jizaa wayiti moo akkamitti wanni jedhee nama dinqifachiisu waan baay'eetu jira. Warri immoo 30 buusanu akkuma kana Ramadaana keessa gisee 30 buusanus baay'eetu haasa'amu. Inni gisee guyyaa halkan sadiitti Qur'aana kana khattamu baay'eedha sun. Halkan sadiitti Qur'aana khattamuun kun hin baay'ata. Garuu kanuma irra darbee guyyaatti juzii 10 inni kun hin baay'ata salaftoota irraa hin baay'atu jira. Garuu kanarra darbee warra gisee 60 buusu khattamu jedhamu kun akka waan hundumti rafiitiin hin nyaannis wanni tokko hin jirre wayisa malee kana kenna. Kanaafuu itti hidhachuu qabna. Ani kun sila akka seenaatti haasa'ama. Yeroo tokko biyya Suudii kanatti sheeka tokko jiru rahimahullah ammallee akhiraa deemaniiru Sheekh Ahmad Al-Hawaash jedhamu biyya kamis mishiit jedhanii jiru akkasii gara kibba Suudii kana. Amma isaan halkan tokkotti taraawiha juzaa 10 oliin salaachisu. Taraawiha juza 10 oliin salaachisu. Halkan sadii akhattamu. Dhaga'eetan kun seenaa salafaati. Nama arra duniyaarra jiru ta'aaree kun namni kun itti dabalamoo dhugaadhuma dubbata hidheetan yeroo sana biyya Alqaseemiin magaalaa Bureedaan jiran ture nan deeme kiiloomeetira 200 akkabaabiin achirraa inuma laala hidheetan kun waan seenaa irratti agarruudha malee yeroo ammaan jiru Suudii keessa bakka baay'eetti haramu malachanni Makkaaf Madiina irratti bareechee Quraanni dheereffama leddee biraatti baay'ee gaggabaabaa ta'uusaa waan hin arguuf kun dhugaadhamu akkam jedheetan laaluu dhaqee yeroo laaluu dhaqu akka gaaxaamii gaafa sana suuraturraa kaleessa faatiyaarraa kaasee baqaraa qara'anii Yuusufiin fixanii dhaabanii taraawiya kaleessaa irratti guyyaa tokkotti gaafa dhaqu qophaa salaachisu gaafa dhaqu sana immoo raadiirraa kaasanii suuratu zumariin fixanii dhaabani. Suuratu zumariin fixanii dhaabanii amma kana qophaa salaatu akkuma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam bakka kadhaan jirutti yoo dhufan dhaabatanii kadhatan bakka majeeffannaan jirutti yoo dhufan dhaabatanii majeeffatan san akkuma kana qophaa isaa immoo salaachisa. Kana ijaan dhaqeen argee garuu rakaa meeqattiin salaatanii rakaa 7 bichatti fixanii gaafa sana salaata rakaa 7 bichatti salaatanii yeroo fajiriin salaatamuu yeroo isaanii raawwatanii jedhanu fajaruudhaaf ruubii bichatu hafe tu gaafa sanatu salaatamaa jiruu fidameetu ruuziin kaa'ame takkattuu sii fixamee achumaan ruuziin sun jejjedhameetu achumaan latti fajaree musubiin salaatame. Uummanni achi dhaqus uummatuma niyyaa qabu. Kanaaf naannoo sanatti waan ajaa'ibaati namni inni kaanii nutti dheeressu jedheetu bakka adda addaatti deemee masjida biraatti salaata garuu masjidni isaanii masjida guddaa masjida jaamiyaa yeroo jalqaba naannoo saffii 3tu jalqabee yedduudhaan naannoo saffii tokko irraayyuu jedheerraa baba'ee dadhabee booda xumura irratti yeroo isaan qunuutii jalqabanus naannoo sanatti naannoo saffii 2 walakkaa wayiitu fixee masjidni dheeraadha. Egaan
namni salaata akka kanatti guyyaa sadiitti bori isii hafte immoo wanni irraa kaasanii bor fixu jechuudha. Suuraa hafte immoo bori irraa raawwatu. Kanaafuu guyyaa sadiitti buusu kun beekamaadha. Boodallee maamummaarraallee ka'aniitu iyyuu otoo jiranuu akiraa fuuldura rabbii deemanii bara sana malee salaachifne bara dhaqeetti ilaale sana malee. Kanaafuu amma maal jechuu barbaade idaarrumayyuu hin danda'amaadha quraana akka kanatti qara'uun ittiin salaatuun. Angaafa sana hikimaa sujuuda tilaawaa illee yeroo sana keessatti ni arge. Hikimaan sujuuda tilaawaa kun yeroo biraa baay'ee namaa mul'atu ture. Garuu gaafa sana yeroo dudduuba imaama dhaabbatanii salaatan dhaabbiitti miilli namaa yeroo gogu sujuuda tilaawaa yeroo itti dhufamu nama hawwisiisa nama gammachiisa dura bu'e maaliif xiqqoo gadi jedheetan qaama koo kana rabbi godhee deema siraa haadha jechuudha. Hikimaa isaadhaa sana keessatti irraa argee waan rabbi kaa'e kanaaf wanni jenni gabaabinumaan hawaasni keenya irrallee qaraamuun hin danda'ama of kennuudha malee. Wanni jarri kaleessa hojjetan sun jarri sibiilaa miti. Jarri roobootii wayi yookiin immoo shaangulliitii wayi miti. Namuma akka keenyaati. Kanaaf ahlii quraanaa waan ta'eef ta'aniif rabbi laaffisee fi nutis ahlii quraanaa taane guyyaa keenya irraas quraanaaf proogiraama baasuufi qabna. Halkan keenya irraa baasuu qabna. Imaamaa waliin immoo jalqabne hamma xumuraatti inni namni yeroo tokko imaamarraa kutee ba'u kun bareedaa miti akkuma duraan dubbatame sawaaba guutuu argachuudhaaf sawaaba akka nama halkan guutuu salaataa bulee argachuudhaaf imaamaa waliin fixee inni maamni keenya qara'u yartuudha yoo jabaate juzii tokko qaraa namni keenya juzii tokko yookiin suuna lama dabala garuu kana dheeraatti lakkaanii imaama addaan kutanii deemuunis gaariis miti isa kan imaama sana irrattuu dabalataan immoo quraana kana baay'ifamuun barbaachisaadha. Guyyaarraa utuu soomanoo sheekaa sinkutuullee kan taane gidduudhaan namni fakkeenyaaf quraana yeroo jedhamu guyyaama kana rafaa oolee guyyaa guutuu rafaa ooleedhuma halkan ka'e qara'a. Wanni kun namni utuu soomu guyyaadhumarraa quraana qara'uun kun. Sila akkuma kaasuu barbaanne ramadaanni ji'a rafiitiitu hin ta'in ji'a ibaadaati. Kanaafuu saatii isaadha hatta nama nigdii cimaa qabullee yoo ta'e nigdii isaa saatii gaggabaabsee fi quraanni yoollee saatii dheeraallee kan hin qabne ta'e jalqaba yeroo azaaniin jedhamu akka azaaniin jedhame masjida keessatti argame illee amma iqaamaatti illee yoo qara'e salaata boodallee waa fuuluma arfan tokko yoollee yoo itti dabalate akkuma kanaan awqaata shanan irratti illee yoo kutee illee qaqqara'e barbaachisaadha yoo saatii dheeraallee sababa nigdii sababa waan adda addaatiif illee kennuu yoo dadhabe malee guyyaa isaa irribaan baay'isuu dabarsuun hin ta'u irriba ammuma isa hin dadhabsiifne halkan laylii dhaabbachuu isa hin dadhabsiifne halkan ibaadaa gochuu isa hin dadhabsiifne boqannaadhuma gabaabaa gochuu qabu malee saatii irribaan lafa fixuun hin barbaachisu waan ta'eef gostumti ibaadaa hundinuu amma quraanni ji'a saatii jenneetu iyyuu kan quraana baricha mul'ifne haasofna malee ibaadaan gosti hundinuu iyyuu ramadaana kana keessatti sawaabni isaallee namaa dirrifama waan jedhamuudhaaf ji'a ibaadaati ji'a keessa quraana baay'isanuu ji'a irriba baay'isanuu miti ji'a nyaata baay'isanuus miti. Nyaatas immoo akkuma kan akkuma irriban baay'isinaa jenne nyaatas immoo jira jettanii qophoofne irra jettanii hin baay'isinaa jechuu barbaada. Maaliif halkan dhaabbiirraa nama dadhabsiisaa irriba namatti fidee tuyyuu akkan qaraane nama godha waan ta'eedhaaf jiini sun ji'a kutatamee quraanaaf proogiraamni guddaan qabamee halkan isaa guyyaan isaa quraanaan bareeduu kan qabudha. Halkan laylii imaamaa waliin laylii salaataa taraawiha salaataa taraawihin kun egaa waan ramadaana keessa muslimni bakka hundattuu salaatu waan ta'eef sunnaa ammas immoo sunnaa beekamaadha. Sunnaa irratti wal ta'amaadha taraawihin. Kanaafuu akka jajjabaattanii quraana rabbii kan akkuma salaftootaatti bareechatanii akka qaraatan akaama isaa salaftoonni maal godhu jechuu seenaa isaaniis immoo akka hordoftanu jechuu asumaan dhaamsa dabarsuu fi barbaada. Egaa sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira akkuma amma Sheekh Abdallaa Jamaal nu ibsanitti quraana wajjin waan wal qabatu waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam quraana wajjin salafoon isaan immoo umrii isaanii jiraatan keessatti gaafa biyya Saa'udii jiraataa turan keessatti maal akka fakkaatu ija isaaniitiin dhaqanii arganii waa'ee salafootaa seenaa nabiyyootaa nutti dubbataa jira. Ija kootiin hin dhaqee argee imaama quraana juzii 10 guyyaa tokkotti kan ittiin salaatu guyyaa 3 juzii 30 jedhan nu kaasanii jiru. Wanti kun egaa yeroo keenya keessas waan hojjetamuu danda'u quraanaa wajjin nuti niyyaa qabaannee of cimsinee jennaan akka hojjetamuu danda'amu nutti himanii jiru. Meettaan suudhaan Sheekh Taahir Khaliil kan itti nu dabalan ta'a. Bismillah. Masha Allah balayin keenya waa'ee quraanaa laalchisee akkuma amma nuu kaasanii haasaamee waan dhumuu miti jechuudha. Salafoonniif quraanni walii maalii akka kamii
akkamitti wajjin jiraatanii waan jennu kana haasofnee fixuu hin dandeenyu. Imaamu Maalik obboleettii tokko qabu jechuudha. Imaamu Daaril Hijraa imaama biyyattii Madiinaati jechuudha isaanii. Obboleettii kana qorate jechuudha ibni Wahabiini. Maa kaana shughulu Maalikin fi beeyti. Ibnu Maalik mana isaa keessatti maal hojjeta? Aaliitu beeka, firatu beeka, obbolaatu beeku, haadha manaatu beeku. Mana isaa keessatti maal hojjeta jennaan qaalat al-mushafa wa tilaawa. Inni quraanuma rabbii qara'u, quraana rabbii kana qabachuu, mushafarraa qara'u sayyuu isaan jechuudha. Mushafarraa laalanii nazaraan ijaanis laalaa jechuudha bar. Ijaanis laalaatiyyuu, arrabaanis dubbachaatiyyuu akkasitti quraana qara'u jechuudha. Mana keenya keessatti nu maali laata? Shuguliin keenya mana keenya keessatti hojjennu maa inni laata? Halkanirraa, guyyaarraa, mana quraanni itti qara'amu, mana quraanni itti qara'amuu baay'atu, mana abbaan manaa keessatti qara'aa jiru, haati manaa keessatti qara'aa jirtu, ilmaan keessatti qara'aa jirtu, isa jedhamu kana laaluu barbaachisaadha. Shuguliin keenya shuguluma Imaamu Maalik ta'uu qaba jechuudha. Jarri otuu yeroo hunda waggaa isaanii keessa quraanatti shaagalanuu ji'a kana keessa bareechanii itti shaagalanii jechuu haasaa jirra. Haalli keenya haala isaanii bira qabne yoo laalle immoo maal fakkaataadha? Waggaa ji'a 11 namni yoo quraana lafa kaa'ee ji'a tokkoon kana kan lafaa fuudhu ta'uu bareechee du'aa isa barbaachisa. Bareechee duuba gara rabbiitti illee ibaadaa kana quraanarraa waan garagaleef toobaallee isa barbaachisa. Cimee quraana rabbii kana lafaa fuudhee akka rabbiin quraanaa wajjiniin isa taasisu gara fuulduraatiif illee rabbiin kadhachaa jajjabaachuudha isa barbaachisa jechuudha. Kanaafi jarri innaa quraana kana qara'anu tadabburaan tafakkuraan akka jarri qara'anudha. Himmaan jaraa gaafa suuraa jammaran aakhira suuraa sana hangaa jechuudha miti. Qara'eetaniyyuu dhuma siisana gaa jechuudha miti jechuudha himmaan jaraa. Himmaan jaraa khatamaa meeqa khattamtee kana qofaa miti jechuudha. Amman quraana kana qaraatee gadi fixxee kana qofaa miti jechuudha. Inni quraana qaraanu gadi ilaalanii xiinxalanii itti fayyadamuu. Bu'aarraa buufachuu. Iddoo kadhaa qabu kadhachuu. Iddoo maganfannaa qabu maganfachuu. Iddoo ergaasaa ajaja qabu fudhatanii itti hojjechuu. Iddoo inni dhowwaa dabarsutti dhowwaa kanattiin hubatanii irraa fagaachuu. ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا قاف قرآن كيسة للبي ربين يا ور أمن تنجل إلى اللبو كان رجيسو قرك تكني وانسنا رجيف الدوير قلبي كان كي جرسنا ديبي سيجد فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه إرجع خالق الأرض والسماوات برا قدر بورا إرجان كن إرجع لا فامتي waamicha kabajaa ulfinaa imanan rabbiin nama waamu kana gaafa dhageessu mee gurratti qabe yookaan khayriidha kaatii isatti ajajamtu yookaan sharrii kaatii isarraa dhowwamtuudha wanni suni wanni namarraa barbaachisu maa inni waan itti ajajaman hojjechuu waan irraa dhowwaman irraa fagaachuu akkana jechuun xaa rabbii gochuudha jechuudha. Kanaaf gaafa quraana rabbii kana dhageenyu ergaan saamaa inni jechuudha. Imaamni kun qaree gada fixu ofii kootii qareen gadi fixaa qofa osoo hin taane ergaan quraana rabbii keessa jiru maa inni gaafa akkana jennu ergaan biraas keessatti isinii darbaa jiru jira. Quraana lafdii isaa qofa miti maanaa isaa qara'aayi maanaa isaa illee baradhaa tadabburaa yeroo sana sin fayyaduu danda'a warraa fudhachuu warraa hubachuu yeroo sana dandeessu jechuudha. Abdullah ibn Abbaas gaafa tokko isatti dhufee Abu Hamzaan tokko isa gaafate. Abu Hamza inni sariicul qiraa'a inni aqra'ul quraana fi salaatin. Ambarichee quraana kana ariifachiisee qara'aa jedhe. Warri tuma tadabbura godhaatuma akkanatti rabbi isaanii laaffifnaan akkasitti guyyaa sadiitti qara'an otoo jiranu halkan sadiitti qara'anii fixan otoo jiraatan immoo hari'ee tan ari'uudhaan innis halkan sadii kana qara'ee quraana gadi fixa jedheen. Hari'ee jechuudha tadabburaan maletti jechuu ta'e jennaan ibnu Abbaas ilaana qira'a suurata min alquraana fi layla halkan tokko keessatti quraana qara'ee fa'a tadabbarahaa isii gadi xiinxalee وأرتلها سوتان سي قراوتو أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأون إيجا تدبرا قم نيجتشو لنكون إن تنغنت في التكون أكتي قراتو كانت قرأ إيجا دي في تورا أن تدبرا قد سورة تكتي قرأ تينتالي إرغاسي فود أدي قرأو كانت يو غرا كان كو تجال لتماد آجر إنجتشو يرو تكو namni tasuma dhagaamne iyyuu ta'u jechuudha tokko tokko molaqee of argee dadhabbii ramadaanaa keessa jira rafiitiidhaan wal qabata waan adda addaatiin halkan kana taa'ichaa wal qabate waanuma namni lafzii quraanaa jedhaa sanallee kan hin beekamne jira hin ta'u jechuudha. Kanaaf akkasuma quraanaa keessatti wanti namni jedhu kunillee adda namaa bahuu qaba immaan keenya illee iddoo jirtanitti tartiiluma qiraatuma bareedaa qalbii namaa haara galfachiisa akkasitti jechuudha namni tadabburaa warraa fudhataa
ergaadha jechuudha. Imaamni yoo ariifate maamumeedhaan waan jennu hin qabnu jechuudha. Imaamni ariitiin barbaachifne ka ariifatu yoo inni ta'e maamumeedhaan wanni jedhan hin jiru waan ta'eef kanaaf hundi keenya iyyuu gaafa quraana rabbiitii wajjiniin jiraannu tadabburaan haa jiraannu. Gidduu wanni isiniin jechuu barbaanne ramadaana kana keessatti obboleeyyan kiyya waa lama gurguddaan akka walitti qabame beekuu qabna. Qabsoo lamatu jira jechuudha. Qabsoon tokko jihaadun finnahaar guyyaa keessa qabsoo jabaa nu gaafata. Inni maa inni sooma irratti. Qaamaa qalbiidhaan ijaa gurraan waa hundaan soomuudhaan wajihaadun billayil qabsoon tokko immoo halkan keessa kan inni jiru jechuudha. Inni kun maaliini quraana rabbii qara'uudhaan salaata halkanii taraawwiha salaatuudhaan iyyuu argama. Namni kana lamaan walitti qabatee qabsaa'ee cimee hojjetee haqa jaraa eegee irratti obsee jennaani ajirii guddaa akka inni kennamu guyyaa qiyaamaa shakkiin qabu. Nabiyyiitu alayhi salaatu wassalaam walitti qabani. Wanni quraanaaf sooma wal bira qabne haasofnuuf waan biraatii miti. رسولة والبركبني عليه الصلاة والسلام القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة قرآن نجدا صوم نجدا قيا قيامة قربتشاف جارسما سينو من قد ما رابطو إذا جارسما قبي فتا جارسا قبي فتا جرادا قيا قيامة قافا المون من فين دوبا قبيننا من فين جارسما كان معروف ما إني صوم أي ربي منعته من الطعام والشهوة أن ياتر راني سكوت أنفد الناس أقول تجور راني سكوت جار ثم أنا أقول سكيس التيري فالمصوم نيدا أما قرآن نمال جدا يا ربي أن منعته النوم بالليل الكن كيسن الربا راس كوتيتي فشفعني فيه كيست من جار سنة قول من قدونا قول أن متشكنا شفاعنا أبد دايدا لا قرآن كنا تقول جابوري دبتشور عبدي ما يشور صوم نينو تيارا صوم نكون جابوري دبتشور عبدي يو صوم حقان صوم نتاي صوم مقبولة تاي قرآن حقان قرآن يوتي تدبران إخلاصان qaraane yoo ta'e guyyaa borii jaarsa lama gurguddaa qopheeffannee akka jirru magantaan jaraan fuudhamamu hin fuudhamu rasuula nutti hime alayhi salaatu wasallam fayyu shaffa'aan magantaa godhamu jaarsummaan jaraan taqabbalama jedhan hin fuudhama jaarsummaan jara rabbiin jaarsummaa quraana isaatiif jaarsummaa soomaa kana hin didu jechuudha maaliif assoomu ni jedhe mitiire soomni kan kootii jedhe bara rabbiin anatu isaan jazaa galchaa jedhe kanaafuu wanni jechuu barbaanne haala nabiyyi keenyaas alayhi salaatu wasalaam quraanaa wajjiniin ramadaana keessa gaafa kaabnu haala salafoota keenyaas immoodha jechuudha ramadaanaa wal qabsiifnee gaafa kaabnu kana keessatti jechuudha namni ramadaana kana keessa waan isa mudatu jira ummanni keenya wanna teenye ilaallu wanna xiinxallu bultii kurna duraanii kana quraanni illee waliin gahu jechuudha inni kun isin fuudha masjida keessa jechuudha yoo saffii ta'e saffii waliin gahu bultii kurna duraanii kana ramadaana irraa jechuudha bultii kurni duraanii bifa kanaan ture isii kurna gidduu kan ammoo saffiin idduu waattafa quraanni lafattafa hin qabbanaa namni akka waan ramadaanni immoo ba'eera jedhamee yookaan ergaa wayii immoo dabarfame isa duraanii kan hin ta'ini hin laafa namni keenya. Waanuma ramadaanni waanuma waggaa tokko wayitti fakkaate. Akkuma waan dheeraa wayii akka waan raawwatee wayitti fakkaate bultii kudhan immoo gala gidduudhaan taate haayafa jechuudha. San booddee kurni boodaa gaafatti galuu quraanni safeera salaanni safeera maaliin immoo idii goonaadha. maal uffannaa maal nyaannaa akkamitti ramadaana kana baafnaa sooma isaa akkamittan soomee ramadaanni kun narra darbaa jira akkamittan dhaabbadha halkan isaa jiraachiseera moo ajjeeseera hin jiraata malkan ramadaanaa kun yoo ibaadaan keessa hojjetame hin jiraata jechuudha. Otumanni kana kanaan qabamee jiru ramadaanni kan dhufee sada darbu ta'a nama keenya jechuudha. Kanaafi akka kana mudanne jechuu barbaadeetanii halkan isaa tokko akka nu jalan dabarre guyyaan isaallee akka nu jalan dabarre yeroon keenya halkan isaatiif guyyaan isaallee umurii keenya irraa jechuu beekne yeroo keenya kana keessa immoo namni isa jiraachisu numa jechuu beekne bi'anwaa'il ibaadaa gosowwan ibaadaa nuu laafe hundumaaniyyuu keessammoo quraanas akka jennu jabeessinee haa qabannu inni illee suuqii keessan jirtan suuqiitti akka quraana rabbiin daganne jechuun barbaada. Inni iddoo hojii keessanii jirtan hojuma keessan hojjetaa quraana rabbiis akka hin daganne yeroo keessan akka nuu kaasanii kaan saganteeffattanii masjidatti illee qara'uudhaaf akka yeroo argattan keessattuu immoo halkan waan tokko tokkoon namni qabamee shashaagalamee garuu gurjaanuma bulaa qaaxiraanuma bulaa garuu quraanatuun qareen kan bulutu jiraachuu danda'a. Eewa namni walitti dhuftanuu. Kanarratti quraanni qara'uuf amma fakkeenyaaf yeroo durii namni quraanuma kana dhaqee waraqaa irratti kan barreeffamee jiru argachuu barbaade yeroo ammaa kanatti namni immoo teknooloojiin gurguddatee namni kompiitara isaarraa qara'uudhaan moobaayilii irraa qara'uudhaan waan adda addaarraa as bursaama isaa kana keessatti baatee socho'a jechuudha. Namni yoo yaada quraana qara'uu kana yoo qabaate yoo himmaan isaa ramadaanaa wajjin quraanni walitti dhufeenya inni qabu sadarkaa isaa kana yoo inni baree namni quraana qara'uudhaaf wanti isa shaagalu jira natti hin fakkaatu. Sirriidha yeroo ammaa keessa amriin laafaadha
wanti irraa qaraanu quraana ta'e quraanni iddoo hunda jira namni dhaba quraanaatii quraana qara'uu dhiisu hin jiru yoo mobaayila ta'e hundatu qabatee jira waan adda addaarraa jechuudha quraana rabbii kana namni waan quraanni kara gabaabaadhaan inni irraa qara'uutu argamutu jira jechuudha kan danda'amutu jira kanaaf iddoo itti kenninee yeroo itti kenninee irratti illee kan wal kakaafnu taane iddoo wajjiniin teenyutti illee quraana rabbiitiin sagantaa qabnee bifa kanaan hin qaraana yoo ta'e kabaja quraana rabbii eega dhaggeeffata utuu jala wocne utuu jala naasofne utuu akka ulfinni isaan banne iddoo jirrutti yoo kan qaraanu taane milkaa'uu dandeenya ramadaanni keenya ramadaana milkii nuu ta'a jechuun barbaada ramadaana keenya ramadaana milkii rabbi nu haa taasisu halkan isaas immoo guyyaa isaas warra jiraachise rabbi nu haa taasisu. Kanaaf obboleeyyan keenya quraanni wahaadhaa kitaabun anzalnaahu mubaarak quraanni rabbiin nuu kenne kuni kitaaba nuti isa buufne kitaaba barakaa qabu jedha barakaa qabu yoo jenne waa'ee quraanaa haasofnee fixuu hin dandeenyu qubee tokkittii qaraanee 10 argataa jira miti qubee 2 qaraanee yoo digdama akkuma kanaan namni safhaa tokko qara'e yoo meeqa argataa jira hizbii tokko qara'e meeqa argataa jira juz'ii tokko qara'e meeqa argataa jira khayriin isaa khayrii hammana jedhamee hin dhumneedha kanumaa wajjiniinu namni gaafa quraana rabbii kana inni qara'e rabbiin itti agarsiifne jennaan argee qara'u kun qara'u inni immoo duuba gurraan dhaggeeffatus jiraachuun barbaachisaadha. Maaliif nama takka hin qara'in an quraana qaraane jennee marannee ciisuun hin barbaachisu. An quraana qaraane jennee haasaa biraa haasa'uun hin barbaachisu. Quraana qaraanu kana gaafa kan dhageenyu ta'e khayriidha. Nu miti rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam namni quraanni isaan irratti bu'ee qara'inan dhaggeeffadhaa jedhanii akkasitti qaraa'isanii dhaggeeffachaa turan. ما يا رسول ربي جل صاحبك عليه الصلاة والسلام أقرأ عليك وعليك أنزل أن سرتن قرأ إنه سرتبوا فم جناني إني أحب أن أسمع من غيري جدا أن من أنتين الرا رجيفتشون جالت داير نمن أنتين الرا رجيفتشون جالت رجيفتشو كان أمبر بعد وأنت يفي رجيفتشو إسانو كنوا كانت جالت وجو كنافي نموني كينيا قرآن قرأني رجيفت خيري وانتج على أنقرنا ما سين قرآن ربي تيجو قرآن ربي تيوان تي قرآن ربي رجيفتشو كفم موتون تان أما ليفين قرآنه وفين جرا أشو من قرآن له جمرة قرآ نمي ربي جساكن نقرر ساكن نميشان كوني ميشات تين قرآن ربي برنو دين كينيا برنو روان تي في نعم ربي نرتولي بردانو قافة توان تي قرأو ساليشا قلا سنين جتشور أمبر بادا سمان بارك الله فيكم ما شاء الله قرآنا والكبسيسني أكسم سمو رمضان قرآني جيني رمضان جيني كبا جمال قرآنا وجمال فكاتا كنجر ترتي بريدا شكوان كينيا وجين دبرسني جرا قرآنا الرايو كاسني دبتا ميكن الأمني حكمة قد ربين أمة مسلماتي سيرا هيرسا كان إني إتين جرات دنيا تنتجراتي آخرات تمو جنة تين أرقات ربنا كنيدا قرآنا كناقا قرآنا كنا كيس أكو مجرم منو كاساترون وان بايتو كيس جرا قرآنا كيس دعايتو جرا قرآنا كيس إراما قنفتشو تجرا قرآنا كيس قمتشيسو تجرا قرآنا كيس irraa sodaachisuutu jira quraana keessa zikriitu jira quraana keessa wannoowwan namni addunyaa kana irra ittiin jiraachuudhaan qalbii isaatiin aara galfachiisu gara rabbii isaa kajeeluuf rahmata rabbii isaa kajeelee ittiin argatu guddaatu jira kanaaf quraana wajjin jiraachuun quraana ahlii keenya godhachuun quraanni guyyaa qiyaamaa akka inni shafa'anuu ta'u argachuudhaaf ji'a ramadaana kana wal qabsiisee ji'i ramadaanaa immoo ji'a quraanaatti shahrul quraani jedhama ji'a ربين كيس أمة مسلمة قرآن تي بدأ سيد أوان تيف قرآني بدأ سكينيا الدنيا إسلام كنتين إفته دكاني الدنيا كان الراه كنتين قداني لا لبو محمد عليه الصلاة والسلام سنة كيس حياة جرا قرآن في السلفون نمو أكمين جرى رمضان كان كيس جراتا توران كان جرو ترتي بريداف نما هوتو ولا موتا كينيا وجنتها السنة جرا هم ترتي كينيا يروبرا ولتدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رمضان على ناكنا كيسا صلاة تراويح صلاة هل كنتك نندرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جن رمضان جر تراويحات تراويح صلاة تك ندربون قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جيني رمضان جاء عبادات جاء صلاتات التراوين توك الكن توك نربونكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيني رمضان جاء تراويات كان أبو جياتك تراوين ندبرونكم.